Aduu indararini mati muktar qorensi waraanini ya mashallah tabaraka rahman dhugaa rabbi dhiifama garuu jechamni kun yoo sirrii ta'uu baate sirrii natti fakkaanne anu gaafa tokko maksi maskara mangi irraan naqe waan kana walumaa galatti jechuudha ummata qashti mashallah tabaraka rahman aboo ijoollee akkana babbareedduu kana addaan baane jettan akkatti si wal bira bareedda silaafuu inni bareedina ofii irratti arguu barbe namarra arga malee dhugaa rabbi wallahi akkasii walirraa bareedda mashallah tabaraka rahman aboo bagga rabbi waliis hin deebite silaayyuu dubbiin keessan dhugaa miti dhugaa ifa malee naa godhaatiin dhugaa natti fakkaana dhugaa isin bira ta'e ani gonkumaayyuu wanni isa haasaa baata hundu gama lachuunuu jechuudha dhuga dheem fudhanne jechuudha maaliidhaafuyyuu wanni miidiyaa kun namaan galu waan ta'eef silaafuyyuu ijoolleen biyya keessa jirtu wal bira jirtu maal abbaasi wal dhooftee wal tumtee akkasuma immoo wal gorsitee walii dhoositee tuun waliin jiraatti ummata biyyaa namaa keessa jiru kanatti yeroo baay'ee bultii isaa kurarraa malee warri biyya keessa jiru bultii nagaa jiraataa jira akkasuma maashaallah walumaa galattuuyyuu jechuudha baga rabbi wal isin deebise yoo dhugaa taate yoo soballee taate inshallah rabbiin jechima keessan kana dhugaan godhin dhugaa dubbachuudhaafi wanna hamhamaa yaaduun gaarii miti bultii keessatti namooti aduu maqaa dha'ee nama sanii hin beekte yuutuubara yeroo viidiyoo keessatti anaa fi baluun gargar bahuu hinnaa jedhaniitiin kan dalaganidha sobarra dalaganin garuu adeemsa keessa jechuun wanni sun dhugaatee argame jechuu kanaaf waan gaarii jireenya keenyaadhaaf waan gaarii dubbachuun gaariidha dhuguma rabbiifu jechuudha wanni nama qunnamuun beekan boru jechuudha kanaaf rabbi inshallah akka ijoollee sanii isin hin godhini walumaa galatti rabbi inshallah walii umrii sinaa dheeratu wallahi baay'ee wal biraa bareedanii maashaallah ija hamtuu isinirraa qabu akkasuma ijoollee keenya shamarranii jechuudha billaa aleeki yoo dhageette ijoollee shamaraa jechuudha naan dabalate dhiiroma bultii qabu jedhan deemin aboo dhiirri baay'ee jira dhugaa rabbii maal addunyaa kanarra baay'inni dubartii haa ta'u malee dhiirri hin dhabamne namni jedheen jiru jechuun jira dhiirri hin fuune jira namni bultii hin qabne jira namni bultii gaarii barbaaduudhaaf tattaafatu dhiirarra garuu rabbiin kun haa nu qajeelchu ijoolleen keenya jechuudha ijoolleen shamarranii nan dabalate kan jaartiin qabnerra kan jaarsa qabu jala deemte yeroo baay'ee maaliif barbaachise isa tokko qabattee kararraa galchite jechuudha akka ati faatee baantu jechuudha tokko qabattee kararraa galchite isa hojiidhaan jiraachuu si wayya abboo waan namaatti galtee ta'eedhaa ofii maqaallee balleessite sillee buru ammoo jechuudha ijoolleen keenya dhiira rakkoota akka qaban shamarri keenyallee rakkoota akka qaban dhiirri kuni dhiqqoo si dubartii kana lallaalu baay'atanii kan uumamaan rabbi kenneefii jira kana uumamaa qabaatanii garuu ijoolleen keenya shamarranii jechuudha dhugaa rabbi ofitti ilaalina maaliidhaafuyyuu nama bultii namaa keessa seente jechuudha abadan kan keessa illee osoo hin seenin hin hafu jechuudha laafuun jazaa ammaa jechuudha silaayyuun jazaan amma yookiin galan amma ilmaadha osoo hin taane sima mataa kan keetii kanaan deeba kanaaf ofiin dagatiin giiftiitiyyaa akka ofitti hin laaliniitiin bultii namaa jala harka baafadhu tokko qabadhu kararraa galchee kaati faadhee baantu sanitti waliin jiraadhu immoo dirqama miti jaarsa namaa jala deemanii bultii argachuudhaan amma barbe warri ijoolleen keenya ijoolleen jaarsa namaa jala deeman ofiillee wajjin hin jiraatan namni akka wajjin jiraatu hin godhan laal waa sadii balleessite jechuudha jireenya ofiillee balleessite jireenya intala sanillee hin balleessite jireenya namicha sanillee balleessite osoo kanan taane maal rakkoo qabaayi fuune tokko wajjin nagaadhaa hoo jiraatan akkasi rabbi hiree isinaa bareechu hiree isinaa bareechu mirqaansa muktaariidhaa fi caaltu kana fide kana hundaayyuu akkasuma immoo nuti xiqqishuu miidiyaadhaan illee fiiginaa ibaluun kiyya kana godhe abbaan manaa kiyya kana na godhe abbaan manaa kiyya siin beeyati manaan kiyya siin baate dogongorri kun yeroo baay'ee nurra ijoollee shamarranii irra argama duraanii dubartoonni duraanii jechuudha yeroo miidiyaan hin jirre sanitti gandara deemanii jechuudha mandararra deemaniiti wala hamatan jaarsuma fi kana kaalka wajjin bulan kun amma jireenya billaa aleekum jaarsuma fi halka wajjin bulte kana jechuudha gandarra deemtee buna dhaabanii akkasii wal waamanii jechuudha wal hamatu amma akkasii miti hamni amma miidiyaarra wal hamatu jechuudha miidiyaarra wal maalidha akka duraa san mandara keessa deemanii hojii haasoo sun hin jiru waan ta'eef namni hojii haasoo waan hin jirreef wanti hojii haasoo tokko jiraate miidiyaarra wal asbahaniitiin rakkoo jaarsoo fi hanqina jaarsoo fi ka dubbatanidha rabbi nu haa qajeelchuun dhaqeenyaayyuu
rabbi nu haalaafisu dongora kana osonurraa dhaabbatee bareeda osoo of sirreessine hundi keenya ni dongora ilmi namaa ta'e kan dongora hin jiru garuu dongora keenya kan akkaataa itti qajeelfannu jechuudha osoo karoora itti baafanne hoo maal isiniif fakkaataadha kanaaf ijoollee keenya rabbi isin haa bulchuu hamtuu isin argini inshallah waggaatan ilmi biraa isin raa'een isin hinjaa waraabulaa nagatti jiraadha marti keessanuyyuu